Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa yeroodha yerootti karaa YouTube channelii Dr. Nafer Geetu Official kanaan simbiraan ga'uudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaa irratti waliin kaafnee haasaa turuun keenya ni beekama. Egaan sagantaa keenya guyyaa irraatinis kan walii ilaallu waa'ee fayyaa ilkaan keenyaati. Egaa ilkaan malee bareedanii jedha Oromoon gaafa mammaaku sababii jedhameef qaba. Wantoonni nuti tariitii guyyaadhaa guyyaatti utuu hin beekin ilkaan keenya miidhaa oolan maal fa'i? Namoonni baay'een utuu hin beekin gochaawwan garaagaraa nyaata garaagaraa ta'uu danda'a. Wantoonni kunniin kanneen fayyaa ilkaan keenya irratti miidhaa geessan kun maal fa'i kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Tarii namoonni haaraan YouTube channel kana subscribe hin goone yoo jiraattan bakka subscribe jettu ilaala. Yoo subscribe hin goone subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Odeeffannoo fayyaa mana keessan taa'ati bilisaan argadhaas ni jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaas ni jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqaba jenne ilkaan keenya wantoota garaagaraa kan ka'e wantoota guyyaa guyyaatti hojjennu wantoota guyyaa guyyaatti nyaannu wantoota guyyaa guyyaatti goonuun miidhamuu danda'a. Wantoota ilkaan keenya miidhaman kana keessaati tokko lama sadii kan ilaallu ta'a madhumaatti nu hordofa. Tokkoffaan ilkaan keenya guyyaatti yeroo lama ol buruushii ilkaan rigachuun yookiin immoo yeroo ilkaan rigannu garmalee humnaan rigachuuni ilkaan keenya gara alaatti kana gugee kan jiru yookiin immoo gara alaatiin ilkaan keenya kana gugee jiru kuni akka inni dhumaa deemu godha. Kanaaf namoonni ilkaan keessan guyyaatti gulama isaa ol rigattantu of to'attanii gaarii jechuun barbaada. Kan biraa immoo humnaan garmalee rigachuuni rakkoo dhumuu ilkaan gara alaatti jiruuf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kun immoo ilkaan sun akka caccabu akkasumas immoo akka inni tortoruu kan biraa immoo rakkoowwan garaagaraaf akka saaxilamu gochuu mala jechuudha. Inni kan biraa keessumaa shamarran keenya biratti kan baratame arraba hidhii fi maddii kan uratan jiru namoonni tokko tokko yookiin immoo urataniitu faaya garaagaraa kan itti godhatan arraba isaaniitti hidhii isaaniitti fi maddii isaaniitti kan uratan baay'een isaanii jiru jechuudha. Kun immoo maaliif saaxila yeroo jennu qaawwi urataan sun keessa baakteeriyaan garaagaraa kallattii garaagaraa gogaa irraati gara keessa galuu waan danda'uu fi infekshinii uumuudhaanii hanga diddee ilkaanitti yookiin immoo hanga diddee ilkaanitti deemuudhaan rakkoo hamaadhaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf gocha akkasiirraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha isin jechuun barbaada. Sadaffaa irratti kan ilaallu dhugaatiiwwan saamsamoo ta'an fakkeenyaaf kanneen akka lallaafaa yookiin immoo biiraa akkasumas immoo kanneen kana fakkaatan ilkaan keenyaan banuu hin qabnu. Yeroo namoonni tokko tokko yeroo baay'ee maal godhu dhugaatiiwwan kanneen kana ilkaan isaaniitiin banu jechuudha. Ilkaan isaaniitiin qorqii irra jiru irraa buqqisu. Kun immoo fayyaa ilkaan isaanii irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'a waan ta'eef gocha akkasiirraa of qusadhaan ergaa koodha. Inni arfaffaa wantoota qabbanaa'aa ta'an kanneen akka cabbii yookiin hancabbii fi kanneen kana fakkaatan ilkaan keenya nyaachuun yookiin alanfachuun fayyaa ilkaan keenyaatiif gaarii miti. Fakkeenyaaf amma baradoo bitanii yookiin immoo cabbii namoonni ilkaan isaaniitti caccabsanii nyaatan jiraachuu danda'u. Kuni ilkaan keenya irratti qabbanni yookiin immoo diilalli hamaan kuni ilkaan keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a. Kanaaf gocha akkasiirraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu dhaamsa koodha. Inni kan biraa dhugaatii fi nyaatawwan asiidii baay'inaan of keessaa qaban jiru. Nyaati immoo dhugaatiiwwan garaagaraa kanneen asiidii baay'inaan of keessaa qaban jiru. Kunis immoo kanneen akka loomii, burtukaanaa fi dhugaatiiwwan wayinii ta'an jiru. Dhugaatii wayinii fa'aa kanneen akkuma dhugneen yookiin immoo wantoota kanneen akka nyaanneen ilkaan keenya rigachuu hin qabu. Maaliif kana maal gochuu qabna asiidiiwwan kunniin ilkaan keenya gara alaatti kana gubee kan jiru kana waan fottoqsuu danda'u fi miidhaan geessuu danda'u fi at least daqiiqaa 30 booda yookiin immoo daqiiqaa 30 booda ilkaan keenya rigachuun barbaachisaadha jechuudha. Malee akkuma yaadnee rigachuu hin qabnu. Inni kan biraa buruushii yookiin immoo rigduu ilkaanii ni jira. Yeroo yeroon fayyadamuu dhiisuun fayyaa ilkaan keenyaaf gaarii miti. Kana jechuun yeroo jijjiiruu dhiisu fakkeenyaaf amma buruushii ilkaanii namoonni tokko tokko waggaa tokko fayyadaman jiru kan ji'a 5 ji'a 2 ji'a 3 fayyadaman jiru jechuudha. Kanaaf kan ji'a 4 ji'a 5 fayyadaman jiru. Kanaaf buruushii ilkaanii yeroo yerootti yookiin baatii 3 jijjiirachuun baay'ee barbaachisaadha. Fayyaa ilkaan keenyaatiif gaarii jechuudha. Inni kan biraan nyaatawwan sukkaara baay'inaan of keessaa qaban keessumaatti yeroo baay'ee amma yeroo daa'imummaa wanti jedhamu tokko jira. Karameellaa waan nyaateef ilkaan akkas ta'e mucaan ebaloo akkas jedhama. Sirriidha. Nyaata sukkaaraan baay'inaan of keessaa qaban naanaas ta'uu danda'a, karameellaas ta'uu danda'a yookiin immoo aayiskiriimiis baay'inaan baay'isuun gaarii miti. Sukkaarri baakteeriyaan akka wal horuu fi qaawwa diddee ilkaanii gidduutti akka wal horuuf nama saaxila waan ta'eef wantoota mi'aataan baay'inaan nyaachuun gaarii akka hin taane
isinitti barbaada fayyaa ilkaan keenyaatiif gaarii miti. Inni kan biraan qulqullina ilkaan keenyaa eeggachuu dhiisuunis immoo rakkoo garaagaraaf nama saaxiluu danda'a. Qulqullina ilkaan keenyaa yeroo yerootti eeggachuu dhiisuun akka baakteeriyaa keessatti wal argachuudhaan infekshinii garaagaraa uumuu danda'a. Dhukkubbii ilkaanii hamaa nama saaxiluu danda'a. Akka dhiitoo gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen gochuudhaan fayyaa ilkaan keenyaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jechuun barbaada. Gabaabadhumatti waa'ee ilkaan keenyaa ilaalchisee wanta isiniif dabarsuu barbaada. Ergaan kunis kana fakkaata. Waan hanga dhumaatti nu hordoftaniif galatoomaa. YouTube chaanalii keenya subscribe, share gochuun nu bira dhaabadhaa. Ulfaadhaa.